Arafate Facebook and share na godi Telegram and share na godi. Amma tokkoffaa suuraa kanarraa hojjetta maal jetta beektaa maal irraa feetaati sheersii gooteewa bakka taa'u tana wallaalee lafti tura kanatti kunuun jette naan deemte. Fuullee taati haasoitiin feesbuuk irratti harkee adafaa ta'e fuulani dhaggeeffatti maal goota beektaa suuraa isa maa kanaaf haasoitiin feesbuuk irra si harkee mataa kana salphina abdusee viidiyoo saabbaye jettee san haasuma daqiiqaa 10 haasoftee suuraa sana intinni godhatte kaampinaalii irratti nama baay'eetu ilaala waan akkasii kana irratti hojjedhu yuutuubii shaqqeebbatti siraan Arabannati inuma foto teetini neegala kokka kana arrabsanii salphina warra viidiyoon jalaa gabbahe jetta abdusee jetteetu yuutuubii inshallah abduu sai gabbaye iyyuu namni guyyaa takka jadda godhatee irraa haasa'u jiru guyyaa takka. Kan baay'ee qaaliidha waan ta'eef diqqoo namni danuu hundi du'aadha shakkaa baga rabbi eege malee garuu naati. Akka jawlaala dabaate. Wallahi diqqoo an baay'ee qaaliidha kan koo kanaaf ani yaa rabbi gadi hin baasinii shamarran warri viidiyoo koo qabdanu rabbi sin ajjeesu du'aa itti kadhataa bulaan kan guyyaa bar. Ma ajjeese bu'aa jiraatanii umurii dheeratanii diqqoo al baasinee viidiyoo koo. Nama viidiyoo bakkee qabu fatee ama shakka malee nama biraa kan shakku hin qabu. Fataan maal gochuuf na waraab eddeen rafutti na waraabdi moo siin immoo utuun rafuu waraabdi moo maal goota? Okay. Kasih kanneen isin jira dafaatee baganaa himte achi. Yaa rabbii kii ati asli banaa eegi barbaadde almaasii naga. Maa kan aslii baheera gizee tokko hin argine andee? Laabbuu sun ka isaati miti. Wallahi warabbal kaaba asliidha jedhamee ajandaa feesbuukii baxabbataa ture yeroo tokko. Nama gurraacha wayii abbaan irraa du'e meeshaan kan kootinaan jedhanii yennaan kolfaan du'aa turre yeroo tokko. Nama abbaan irraa du'e fidanii kan aslii ta'anii iyyuu na. Garuu otuu meeshaa sun kan aslii ta'e jettee shamarran baay'ee ta'uute itti dawwalaa turte na biratti aslii meeshaa sun keetii maasha Allah wallahi minaamin jettee suma dhugumaatii bara. Ati amma ispoortii maan deemne ganama kai wajji deemna. Ani hojjetan kan TikTok irraa badeetti beekte. Ganti tokko galtani. Hojjechuun jira baran takka dhiiseen beeku sanaafan TikTok dhiisee jiimii. Habibi ati ispoortii deemtee kaatee achi galtee ruuzii kan nyaattu sani miti ispoortiin kun. Ati maal nyaachuu jirta ree jiimii seentee? Dhiise nyaata dhiise. Kiiloo meeqa gabbuutee tan garuu? Urjii? An kiiloo shambuu. Shambicha moo dafaatee dida kana dalaydee diidam soddombuu qabda. Torbee lamatti bara. Torbee lamatti 10 buu qabda bakka torbee lamatti 10 qabaddu. Sirriitti dalagi nyaatan nyaatiin salaxaa faa nyaaddu. Anamma jismii kan koo kana utuu argite haadha faatee dhugaa rabbi miira keessa galta qirtsiin akkanatti dhodhoohe lakko ilaal qaamni kiyya kun guutuun. Kana baatee kana. Naaman uummata kunoo asirratti uffata qullaa dhaabbadheen argisiisaa ture erga silaa raacheen yeroo raachee wajjiniin haasoo uffata baasee jechuudha. Siddis baagii kana baaftee siin jedha kan. Daratiin ilaala akkanatti akka dhagaatti dhaabbachuu jiraan siin jedha barjismiin bakka bakkatti dhodhoohe. Habibi maaltu akka dhagaatti dhaabata inshallah qoma lukkuu baadhattee deemta maal akka dhagaatti dhaabata. Wallahi na amani warabbi jiimii ergan seenee barqirxi baqirxii ta'e qaama. Miskiina achi keessatti warri qirxii qabu sibiila harkisuu san laalee ka isaatti fakkaata. Abduusa inshallah odoo waggaa tokko jiimii dalaguu. Viidiyoo tokkoon argan dhiira daratii qabu mal hin fedhu dhiira laphee lukkuu minaamin jettee haasofti intalli tokko achumaan hin dhaqee jiimii jalqabeen qirxii kana baasuu daratii minaamin. Shamarran dhiira xunchaa qabu. Tarfuu godhamte biti micoon tarfuu godhamte takka harkitee mi? Dhiira daratii qabuun fedha jettee babaa tagasaggasu. Tagasaggasu ababaa illee abbaa afur ol darbaa daraaraa afur. Haadha faate bannaati akka goote godhe tiiktookitti na deebisi. Yenee qoonjoo tiiktook wada tiiktook mallishe. Habibi. Maal jettee si mallasti warqaa tiiktook baddi jedhe fudhattaa mataan dhaabattee feetu galabbatamtee akkan galabbatame siin jedhetti. Wallahi adabame awaanin barbaaden ta'a garuu tiiktookitti deebi'uun fedha budaanna nyaatee na balleesse asirra. Maashaallah yaa salaam. Biiftuu irrii barraa kaateessa?
Biiftuu biyya kam jirtaati? Keeniyaa jirtaa? TikTok immoo Keeniyaan jira. Wallah? Dhugaa haati waa isa jirta. Keeniyaa fuulli Keeniyaa kun hin beekama afaan siin jedhe Keeniyaa warra Keeniyaa jiru natti fakkaatti. Mana de artist Biiftuu Abdallah hin beektu hoo? Artiistii kan Itoophiyaa jirtu sana moo? Artist Biiftuu Abdallah taa eenyu hojii sirbeesii eenyu waliin sila sirbite sila. Mee Jamal Ismaa'ilooti. ati maal biiftuu usaa? Usaa Eenyu wajjin sirbite achi? Eenyu wajjin sirbite tan Usmaa'il eenyu jettan? Ebeluu Usmaa'il wayii dhagaye. Ati sirba jimmaa gattume oltume malee maaliif beektati waa'ee sirba harargeetii fi arsiidha bakulee. Bareedduu nyaara kuulaa qallooti isa jedhu sana faraanii wajjin sirbite ati? Honoola akka jiru. Faraani wajjin. Kunoo tana. Kana jaagurraas qabee. Artiist kabbar miizaan Akkas. artiistii keenya iyyuu amma yoo naati nuti wallaallee teenyetuma rasuuluma beeku na biyyiidha jettanii harkaa gattaniidha namichi tokko. Itoophiyaa jirti akkas taanaan bakka Itoophiyaa na jechuun. Artistoonni yoom kana biyya keessaa bayan sijjamni Itoophiyaa keessa taa'an. Jechuun Itoophiyaa teessee akkana bareeddi taanaan immoo kun cubbuu guddaadha dhugaa namni Itoophiyaa taa'u akkana bareeda. Amshir biiftuuti yaa inshallah warri bosona jiranillee galaaranii Itoophiyaan nagaa argatte kana booda abbaan biyyaa Oromoodha. Jaalsanyiin galee barra Haga yoonaati Abduseef otuu fooloon godhin haga yoonaates. Anuma. Ana Dr. Abdusee uummata isaatiif jecha biyya Chaayinaatti waggaa 27 barate akkamitti hanga yoonaa fooloon godhin. Ani haadha faatee bichaan jaalladha. Namni fooloo godhe haadha faatee qofa. Ana doktora kana fooloo godhe wayifasiin jedhe wayitaq mishaal. Ati godhi fooloo godhe. Ati bakka fooloo goote nama akka kiyyaa Ani haftaan shamarrayyoo fooloo na goote baay'ee natti tola na godhi wayifasiin jedhe. Haa kun nama fooloo siif godhe. Kuulli ati fooloo jira maal ta'uu barbaadde fooloo narraa deeffatte ati kuulani. Ani Abdii yoo ta'u. Thank you gatiitiya. ana sirraa deeffate walitti hin qabnu amma. Walitti qabnaa. Yaa'ii na kadhachuu deemta har'aa sirratti Faata yuutuubii banadhuuti jiimii hojjedhu irratti. Baay'ee sabskraabii guddaa argatta feemasii taatee jirta waan ta'eef shaqqaladhu giifti. Ishee akkati miiliin irra taatu barbaada nuti akka Oromootti. Habibi amma laal gizee akkana laphee kan akkana qabee of laalu laal bakka tana laal. Gizee akkana qabee of laal kun bakka tana argaartaa kan as. Ati immoo daratii maalii baafta giifti guntuta baafta moo maal gochuun? Thank you gatiitiya. Gizee akkana qabee of laalu wallas baatti baasaa jira. Siksi paakii maal sii godha giifti shamarri siksi paakii miti wanti siin baaftu. Maal taate mudhii lakkoofsa 8 baafti malee dhiira moo? Kunaayyee. Abaaboo torba nuu gaddaa. Shor godhee baddee. Naziimu koo. Abaaboo torba namni kennu hin jiru. Yaasa harkeeta gaaf duraa saniin dagadhu bar wallaahi. Torban Thank you sabboontuu gatiijaa gallatoo maanaaf. Innante warroos daga saggazu warroos. Inni ebba torban darbaame. Abaaboo akkamitti namni namaa kennu dhabama qoy uummata kana hunda keessa hundinuu miskiina qofanna jala guute moo? Hundinuu inni hin qabanii seerra. Wallaahi gadda onni nama cabsu jechuun kan uummata keenya kanaati. Hundi ililli hin qabanarra. Ililli tokko hin qabu. Guys dabiliidha amma dabiliidha. Haadha faatee sheer godhe abduu seefi kuulonni mataan dhaabnu. Haadha faate qoy makiin maal jechuu barbaaddeet inni siin hadha suuraa Manchester City uffattee intini goote Arsenaaliin gantee achi dhayxe. Hin sallamsiise gurbichi. Isuma dhugumaa City deeggaruu jalqabde ibsaadhaaf jechuudha. Hin sallamti. Ijjamir shamarran bar gisee shamarran bar qabsoon shamarranii suuramaa bar.
baay'ee onnee na cabse ani itti laffa'ee waa meeqa godhe Arsenaaliin wajjinii waa meeqa ta'e akkasiin Arsenaaliin jaallattu onnee si keessatti ni godhe guyyaa lama keessa hadda na nararko sitii uffattee akkanatti jirti intini feesbuukii. Yaa hin sallamsiise. Cubbuu guddaan nurratti dalagame akka deeggartoota Arsenaalitti gaddineerra dhugaa maakiin Maal namni amantii jijjiirataan jiru inshaallah isin kilaba jijjiirte maan rakkoo qaba massaadhaanu arseeshis maa'unnoo nama dhiisee immoo. Ati diqqoo nu jalaan deeminati ati kilaba bareeda jalqabde dheengadde poosiiti godhaatti kolfaan waan ture bara gaafa Arsenaal. An Arsenaaliin inshaallah osoo mataan lafa dhaabadheen dhiisoo Arsenaaliin ni deeggaraa. Warabbi kilabuma jaallatamuu qabdu jaallattee jalqabde gaafa kubbaa jalqabdu. Arsenaaliin uko jawaar Arsenaalii deeggaraa Haceen Arsenaalii deeggaraa an Arsenaaliin qallaaliin jaaladhu. Arsiin namoonni gurguddaan addunyaa kanaa hundi Arsenaal jaallatu dhugaa dubbachuu yoo ta'e bexaam. Naziim Watillee Arsenaal deeggarta waaw. Naziirullee hundi aktiivistoonni Oromoo guutuun Arsenaal deeggaru ban. Wallahi nama heddan namoonni nan jaaladhu hedduu. Namoonni hedduutu yoo Arsenaal hin deeggara warroonni hin jaaladhu. Kana booda akkati kubbaa deeggartu si kakaasuun barbaada. Kubbaa ilaaluu jalqabe shi yuutuubii qofa otoo hin taane kubbaa Arsenaaliin deeggare. Duraan deeggaruun ture amma nin dhiisee firraa. Itti deebi'i deeggari shi. Nin deeggara. Kubbaan baay'ee gammachuu namaa kenna dhugaa miira ajaa'ibaa. Jamiil kuwaasi ilaaltee kuwaasi ilaalu bishaan daakuu jedhu kitaaba dubbisuu jedhu sammuu kan keetiif baay'ee mi'eewwannoo sii kennaa bar miira wannoodha gammachuudha ispoortii. An viidiyoo hacaaluu tokko gaafa ilaalu dhugaa rabbi nan boo'edheen gadda waa'ee Arsenaal tokko kan inni intarvii godhe. Acee Arsenaal ekkoo waancaa eebalaa minaamin jedhanii Amaariffaan intarvii godhan. Minyoota baay'inoor waancaa aagwaggaa nabbar minaamin. Arsenaal I love you jechuu jirti. Otuu min hawwiin hin ta'e namni wanti inni waancaa hawwu yookiin kubbaa jaallatu. Arsenaal barana waancaa ni nyaatti. Onnoo irratti. Namni sitii deeggaru nama bara 2019 yookiin 18 kubbaa ilaaluu jalqabe. Ijoollee ammallee xixiqqootu kubbaa sitii deeggarti. Sitiin deeggara nama 10 qofa qaba Itoophiyaa keessa. Namni sitii deeggaru ijoollee reefireeshii waa'ee. Arsenaal si jamri ijumaan gurrumaan dhagayaa guddanne bar. Arsenaal kilaba jaallatamaadha. Addunyaa guutuu jaallata Afrikaan guutuu. Arsenaal dhagayaa guddanne barraan kuwaasi biraa hin beeku Arsenaal dhagayaan guddadhe bar. Kanaaf iyyuu warri sitii deeggartoonni isaa fireeshiidha jennaa bar. Maalo sitii kana deeggaru. Ammallee warra sammuun deemetu sitii deeggara warra gara manguddummaatti achi deeme sukkar daadii. Akkasi daa'imaaf ijoollee warra intini jedhu Liiverpuul immoo kan manguddootaati. Soddomee jedhamu jedhama. Eenyutu beekaa eenyuun beektaa Arsenaaliin keessa Abduusee beeka kaakuma Abduusee nu deeggara Arsenaaliin. Biisi ati maqaa taphataa tokko waamin. Arsenaaliin cal jedhu nageenya isaaniitiif gaarii miti ani waamamu taphataa tokko utuu jarri birrii sii kaffalii maqaan dhahin cal jedhan. Suutumaan keessaa miiseenjeraan maqaa taphataa hunda si erga gaafa namni si gaafate Saakaa Odegaard minaamin jette hunda isaanii afaan qabachiifta nama afaan intini. Saakaa irrallee wannoon Gabriel jaalalli irraa qabdi. Gabriel teessaa galchu san. Wallaahi. Gizeenni mataa kanaan fidee toloogu itti godhu bismillaahi. Wallaahi. Abiyyi Ahmad sitii deeggaraa naan jedha tokko. Maali beektaa? Abbii koo. Duudaan kiisiin kin beeku hidhiin isaa gogaadhamee dhaqee dhungatee amma ka fayyaa hin qabne. Wallahi bakka dhungatte giiftii koo. Anchi hidhiin kan koo dhungatamuudhuma qaba dhugaa rabbi baga dhungatte yeenee koonjoo. Baga dhungatte hin beektu kabar yoo beekte kasi dhungatte. Maa yeroo isin akka inni qabee kana waarratti dhimma godhe bara kanatti. Adafaatiin jaalatta lubaaba. Mee namoonni na jaallatanuu jaalala Dooktor Abduseef qabdan koomentii jalatti addunyaa baxabbaxaa argisiisa. Adafaatee riyaati yoo akkasiin jaaladhaa siin jechuu jirti. Dhiira moo dubartii? Dubartii. Dubartii na jaalattee dhiira osoo ta'e gaarii dhaabitti. Abaaboo tokko tokko naa kennaa gaayis. Abaaboo tokko tokko. Maamilii abaaboo tokko tokko naziif na dhungadhu. Hundi keessa naa guuta. Achi guutisii mul'atti abaaboo. Hidhiin abduu Abaaboo lama. Hilli lama guys. Maamilii abaaboo sadi abaaboo afur abaabaa afur abaabaa afur abaabaa afur. Abaabaa afur. Thank you sabba. Kenya buutee jira qimamoche of ta'ii koo yenee maal.
Hundi keessan amma daqiiqa Abboon Amma geelee daqiiqa isa dura giiftii nuu kennuu kennaa dandeessu. Giftii gurguddaa. Amma warri giiftii nuu kennuu barbaadanus waan barbaadan nuu kennaa. Inda fallagaachuu saamuun nu dhungadhaa. Guys! Wayne Abdusee kiyya nama na dhungadhaa. Kan nu bira. Harmee koo maalee gaatta bannaatis. Lubbuudhaa badhaati. Guys. Danii jiran kunoo kaa'u. geelee isa dura kennaa godha. Ol darbaa hundee. Gilaabiidha guys, gilaabii keessatti akkas akkasu. Harmee koo dhungadhu bannaatis jedhee qoonjoo. Saameen. Naziim Hundee abduusee ol darbaa kana innaan miira keessa gali yaa Naziim. Wayinan didan. Abduusee kana mataan dhamaa miira keessa gali. Anamma dandeessan. Saatiin kuma takkaan ishii. Simmi maalaadha faata rakkatte moo geeftar dhabde akkamitti kuma Bareedduu tokko sadii calan kateen kaawwittiitiya. maalaadha faata rabbeedhi maaliif akkas jette akkamitti kuma tokko ta'a dabbee Thank you. Obboleessa kiyya waan qabaniin gabaa dhaqan jettee Oromoon. maa aniifati tapha miira keessa wal galchine taphachuu qabna baal ani kun nama miira keessa galchuun tokkoffaadha giiftaroota kee raggatee Habiibi osoo akka feete miira keessa galchiteeti abbaa feete miira keessa galchite aannan injifattu. Kaleessa Mahammad bin Aljaziira luka takkitti hafuura kana dhiichee kanatti kaasee na biraa deeme motora takkarraa nyaadhe. nadhi fikir abo ummanni giiftarri baay'ee ta'u jooyin godha namni giiftii onnee tokko illee naa kennu hin jiru onnee dhibba maal isaa akkama nama rifachiisa wanti mana kanatti ta'aru kun giiftii kennaa maalu ol jooyinii qofan godhinaa giiftii darbuu baraa fiqiraa saayyuu dirqama abduseen kun akkasiin giiftii kennitanuuf maal ta'uun qaba qoy miliyuun illaachuu Boodigaardiin Abduusee haa taate sila. boodigaardiin koo xorotaarraa jirti amma dheen gaddanaa dawwaltee waan hunda haasofne akkasiin yeroo dhiyootti deebitu Ma jirtaan intalaatee rakiyyaa qaali ni baddee bar. biiftuu Wayye. dubbadhu bareeddu nu jalaan mukaan ishii Muka. ish Habiibtii kun faayidaa hin qabu bilaasha bultii dandeessi dhabsiisaa dhiisee fuudhaa hin fedhu kun abaaramee nu haadha faate wallaahi dhiisi giiftii sababa kan kee firendiin koo tokko na dhiifte jirti sababumati qoosaan asirratti na raggattuuf haati faate maaliif iyyuu raggatti dubartiin Abduusee abdattu yoo jiraatte abjuudhas. amma fuudhuu murteesseera bultiin hin diigin giiftii wallaahi isa dhugumaati Galatooma bultii kun diigin nama fuudhuuf han deema waan ta'eef nafaaf si yoo Abduusee dandeesse osoo fuute illee achi gara galtee gisee namni jaartii qaqqaboote silkii qaqqabda jaartiin inshaallah yoosuu mana baatee dhitti wallaahi. dhiiseera silkii maani jiru silkii waan jedhamu waggaa na salachee silkiin dhuguma duraan silkiirra tura amma dhiiseen jira amma jaartii Gisee kiyya namni kanaasan yeroo tokko tokko beektaa biiftuu na bira qama'uu ni dhufa. Reediyoon akka akkana gadi jedhe osoo ol hin jedhin balbala bahee Akka bilbila qabateen. Akka bilbila qabateen. Duba jaartiin nama akkasii wajji taa'uu dandeessii hin dandeessu bar. biiftuu Harargee batteerume yennaan kana inshaallah muka mulawaatiin mana Kiisa baafte fuutee maqatti kaawwa. isa cabsiti. biiftuu mee deebii sirrii deebisina fakkeenyaaf haadha faaxee biran naqe haati faaxee feemasiidha nama baay'ee jaallata ishii biratti qama'uun naqee otuu chiikii koo taate bira dhaqee rakkoon qabu mee akkamiin godha fakkeenyaaf amma caatii fudhe chiikiin kan koo na biran jirtu obaa koon jira bilbila kiyyaa wajjin yoo biizii ta'e maraqqane malee yoon ka'e haadha faaxee kana masaajiin godha jedhee uummata danuu ta'a akkamiin godha nan rakkadhe bara mi'aan badii qaba Silkuma akkamitti kiyya masaajii godhe taa'ee ishee qama'uu nama masaaji godha bilbiluma ofiirratti yeroo dabarsuu qaba malee. dirqama. Obboleettii maal masaajii jettaa midhagayi. Maal Dhiifama naa godhe masaajii wallaa otuu si fedhuu dhiisee miti na amani gaafuman akkas bilbila qoxoqqot otuman ijaan si fedhuutin iyyuu dhiisee bilbila qoxoqqot abar. Otuu si qaqqabuu fedhu namatu jira na yeellaa namammoo. Namni kun illee biraa muudii nutti qabata bar. maqaa biiftuun illee nuu waliin waraabamuun. Karaan guyyaarra oola. Otuu naa mijatee jennaan uummanni qama aaru kun ka'ee bahee jennaan ati na bira. Akkas jennaan eeda ibsishaa wajjiniin ture yuutuubiin guutuu waraabbii teenya yuutuubiin guutuun haasawaa keenya achi gubbaa jira yuutuuba haara itti bananii bikka 3 moo bikka 4 gadhiisan. Habiibti Obboleessa koo anamma dhugaa rabbi yuutuubii kootti deebi'uufani anchi
Viidiyoon TikTokii kana Amma irratti Abduu Seeti waan gootu sitti baay'ee himu. qaba bara. Baay'ee daawwatama nama 50,000 meeqaan daawwatama YouTube irratti. Wallahi YouTube irratti achirra hidhanii haati faatee maal taate dhanii ana ashaangulliitti boo'ichaa sana fanarra hidhanii namni gattu ilaala maal taate haati faatee viidiyoo sana ni argina. gattuqanii anuu meeqaan laale meeqa akkasitti gattuqanii gizee laalan kun nagayuma asoote TikTok irra. Haati faatee rabbiin rahmataa godhuufaa jedhu yoo barbaada. Uummanni TikTok mata dureedha bar mata duree waynee haati faatee rifachiisa sobanii mata duree rifachiisaa godhu garuu viidiyoo noormaaluma gadhiisu. Akkas godhan akka dafee namni ilaaluuf. Namni kanuma duraasa waan laaluuf egaa. Akka namni dafee gattuqee ilaaluuf maal ta'e namni jee rifatee. Ekee woboo baga gammaddee obboleessa kiyya mangisti araarri Itoophiyaa keessatti bu'aa jira waan ta'eef. Woboon hadhaa enteni shimallisii wajjin walii mallatteessee jira. Araaratti hin amanu jedhee bara inni. Gaa'isa abaaboo sadi naa kennaa. Ekeen araaratti hin amanu jedhee. Indee maa Waan baay'ee ekee maa waan kana irratti araaraadhaa godhamaa jiru irratti. Kaayyoo maaliif galmaan ga'uu qabna araaratti hin amanu jedhe. Guys waan roos. Garuu wanti na gammachiise shimallis muudiinsa Jawaar Mohaammed barreeffamni inni jidduu kana barreesse dhiibbaa guddaa uume maali beektaa? Akka shimallis abdiisaa shanee ofii oomishatee bosona keessa gadhiise ol galfatu godhe. Warra dhagalan bar woboo warra sirrii miti. Shanee warra kan shimallisan warra bosona keessa ta'anii shanee maqaa balleessuuf uummatan tilee godhan. Jarri sun galaniiru kana booda shalaalee keessa duuti. Warra kan ofii galchee bar. Warra kan ofii galcheetiyyuu shaneetu araaramte baga gammaddan jedhee Oromoodhaan ililchaa jedha. Shaneen woboonni sirriin isa kan jaalamarroo jala jiru. Jarradhaa kun warra kan shimallis inni galee kun akka kootitti. Jaalsanyiiroo. Dhiisi jaalsanyii minaamin ta'e marata maratee galee shimallisii wajjin wal